Eebbee. Uffanni kun natti miidhaginaan sii bite. Ilaalini. Galatoo. Bareedu. Uffadhu ilaalidha. Lakki hin manaaf ta'a. Maal ittiin gammanne moo? Jaaladheera baay'ee bareeda. Maalirree maal ta'a? Maal ta'a? Garuu maali? Mooti ati nama gaarii. Balleessaa koof dhiifama naaf gooteerta. Ana garuu keessi koo sammuun koo dhiifama naaf gochuu didee halkaniif guyyaa na dhiphisaa jira. Si gaafachuun sodaadhe malee soon sirraa adda ba'ee yeroo muraasaaf iddoo namni hin argine jiraadhe baay'ee natti tola. Akkamittiin yaaddaa? Kanatti jettu kun gonkumaa hin ta'u. Ani waan ta'e hundumaa irraanfadheera. Yeroof miira keessa galee wantaan gochuu hin qabne godhe. Ji'a 2 guutuu keessi kee gaddaan cabee hoon argu waanan godhu dhabeen callisu. Amma immoo kan darbe dhiisne jireenya keenya akka duritti itti fufuu qaba. Ani hamileen ittiin si waliin jiraadhu tokko illee hin qabu. Maaloo mootii koo akkan sirraa adda ba'ee jiraadhuuf na eeyyama. Kenna. Ani ati na biraa deemtee kophaa kiyya waan nama ta'u sitti fakkaata? Maal godhu mootii koo? Anis dhiphachaan jira bara. Sammuun koo boqonnaa dhabe wanti hundinuu na jibbisiiseera. Akka ati dhiphattu hin barbaadu. Akka ati narraa fagaattus gonkuma siif hin eeyyamu. Kan darbe irraanfadhu. Amma wanti nyaatan hoo jiraate nuuf fidi. Yookiin kottu alaabaalee nyaanna. Lakki mootii wanti nyaatan jira nan fida.